Bojoar mama ya urga. Ashama kabur doftoti ke bakarte nage kenya sina ka kabu charas video brat wurtri mejra video kana takkabartan akagamudan abdibdan sirra kaba namon channel kana farata to jartan subscribe gochun nage ta martu notification to kwasi ye chorbada yade qatan comment birisa hagar umati nada wada kabarat beksa yokin filmi promotion filmi finna folinda wanna qoza jol kabata bayana matola እንዴት በብናችሁ አከምት ጅርቱ እንዴት በብናችሁ ነጋኬ ሰኒ ጆሌን ገመቹ ዛሬ ስር ነቀል ለውጥ የማይቀለበስ የማይረታና ከስር የሚነሳ ነገር ይዘን መተናል ወንተ ስሪተ ወንተ ናሱና መቱሙ ቀበኔቱ መተናል ሩኩኔራ ስለዚህ ቀበረቲ እኛ መተናል ሩኩኔራ ዛሬ namni keenya moyro baay'ee nama kana nama nubatu we are expecting that make one in car of the fish of ability of the ball dandeettiin taa'utu keenya kan itti ilaalamu kinnaaf jedhamutu as ba'aa jira the flower asfaw is flower biqila so flower asfaw jedhamutu qopheesse he wrote this film before the film called Me too. Jadam kanan robare setre indiko filmi sa salam finna all of you are in car of the ability hundi kesan gurra kesan qabatani yonu dagefatani we are calling you hundumti kesan baay'een isinitti gadde jira please come on and celebrate with us hundumti kesan yu kottati gafa how much is it of the time or is carrying jacket of the boat jacket of the hotel ma promotion kana yokin beksa kana dengaddo jetani haata galgala saati kudhe wala karakate hotel Marriott hotel itti kan ilalama jiru maybe namoni charra sarra kan in arganne hojiratan bor saati sorbarra egale giddu gala aada oromoti ebfama deema dhaqa dawadha keessuma warrooti naannoo sana jirtan irrana frasi jechuu barbaada gara videotti Nola gurba sajal kaba as jalabe yokin garde yokin egdu sainat fakata sajalabe rakani dogorseni teeshiyo ki yaada saani hate male waan project web bisu rakaniti jalaba ani darbu sana sakuma garde sana chura Iddoo qaba kana baay'een keessan beekuu dandeessu keessumaa TikTok irratti baay'ee beekamaadha baatee jaajanii yookiin aktii waan nama kufalchiisu jechisas ta'uu nama kufalchiisuu danda'u qabdu namni siniif kolfuu qaba namni kolfe suni taphicha keessaa baadeema keessumaa faranjoota irratti kana hundoo baay'een argaa ture tapha akkasii mee hundi keessan ta'u kanatti of madaalaa hin kolfitu moo hin kolfitan waan jedhu ilaalee ragaa of madaalanis namni kolfine tudi qofadha buleessa waaqo qofara tiima kana keessa namooti baay'ee callisanii akkasumatti yoo callises yoo haases kan nama kofalchiisu amaanuu kana baay'ee nama kofalchiisa isaan yeroo baay'ee dhugaa ba'u tiimicha keessaa kan turre caalaa isaan kofalchiisu hojjetan keessaayyuu amaanuudha tuudiin garuu akkamittiin kolfine sitti namni kolfine nama tokko waan ta'eef tuulii tafa moo tuulii ibsa tafa isas mee olii ilaala
Uga tapi kun to baay'ee nama tola. Keessumaa tuutu fanii paartiidhaan torbee tokko nu dhiyeessanii kunumtuu baay'ee faniidha. Mana ijaaree to abbaan gad akkas turaabatu haadhi siiqqee tokko siiqqee ishee qabattee dhuftu. Gaafa siiqqee ishee qabattee dhuftu seenii hiyyette haadhi siiqqee galii hiyyette Senegaalii achumarra Senegaaliidha dhigaa Senegaal kan eenyuti kan Oromoo. Era mootummaa naannoo Oromiyaarra qullicha taa'ee jiru. Qullicha taa'eera. Kanan achi booddee sadeemu Senegaalii keessa amma taphataa tokko jira maaneedha. Taphataa maaneedha. Nama keenya. Nama keenya. Bada. Nama keenya jaallattanis nama keenyadha maanee. Ofirraa deebinaa nama keenyadha. Akka waldaa waametti sponsora gochuu yaadaa jira nuti. Maanee kun maal ta'a haadha isaatuu faranjii tokko wajjin jaalala jalqaba. Achi faranjii kana wajjin waan godhanii ji'a 9-7 sa'aatii 6tti mucaan gurraachi tokko dhalata. Isaan kan eeganii mucaa xiqqoo fuula ifaati mucaa gurraachi gaafa dhaabatu hundumtuu mana keessa dhaabbate. Maanee ta'ee hafee mucaan. Maanee kan eenyuti? Kan Oromooti. Garaan chunturee gargaarota garaan finfinneedha. Gargaarota siina kataadha gargaarota walirraan fagaannu gargaarota garaan nu fagee. Galgaloota. Gargaarota garaan chunturee gargaarota garaan finfinneedha. Wayyo. Wanta na bayar mazir. Sini food. Uga akka ta'an na bani dana. Addunyaa tanarraa maaltu si gammachiisame? Jaartii gammachiisan. Hundarra jaartii. Addunyaa tanarraa wanni si gammachiisa jaartii? Wanni jaartii gaarii jirtu maal baasaa wanni bira maallaqaa fi jaartii wanna. Wanni waannaan addunyaa tanarraa. Maallaqaa nyaatan malee bulanii maallaqaa fi jaartiidha wanni galcheerraa qoyitoodha hundi takka bilaashi. Siifaan. Meeti weellee gaafa jaalalaa weellisuu turte keessaa takka na weellisi. Are amaya. Are amaya. Si dinqisiifachuun barbaada. Abboo Jawaar umrii kiyyarraa waggaa 5 uummata Oromoo miliyoona 50 irraa sa'a tokko kee waggaa 120 odu ta'e waggaa kiyyarraa waggaa 5 uummata Oromoo miliyoona 50 irraa sa'aatii tokko walumaa galatti waggaa 250 ol jiraadhu bo. Obbo Jawaar ammayyaa urgaawaa eenyu sikkitaawaa hafaalaatee deemuu izni rabbiitiin ni cittaawaa. Jawaar waggaa 250 ol jiraadhu nyaata warra abbaa Oromoo nyaachaa foon aannan damma dhadhaa waggaa 250 ol naa jira sumattan deebi'e ammas Rabbi si haa dandeessu waaqni si haa dandeessisu ni turaal taates silaa kan mootummaa keenya akkatti of dura goonee qeequu qabnu danda'i. Inni kaabatis, inni kibbaatis, inni bahatis, inni dhiyaatis hundu ulee sirra buufata. Ati waan hin dandeenye qabdu. Gadaatu Oromoof bakka si buuse, heera Oromootu gadaaf bakka si buuse, gadaa dhugaa jala bultii jala jirra. Meelban gingilchee baaqaa fi callaa addaan baasutti jira. Haga of taanee hundi keenya eenyummaa keenyan jiraannutti. Godaannisni teenya baay'eedha. Galatoomii jechaa. Videoon kun baay'ee natti tole. Baay'ee namni jaalala isaa keessatti ibsataa jaalala Jawaariif qabachuudha. Uummata hundumaa bira jiran hundumtuu akka ibsatu rakkoodhaan miidiyaatti hin baane malee hundumtuu jaalala isaaf qabu kalatti ibsatu garaagara baay'ee qaba. Hordoftoota kiyyaa viidiyoo siif qaade kana fakkaata akkatti bohaartan abdii guddaa. Namoonni hagamma subscribe godhina daawwachaa jirtan subscribe godhaa siinchii barbaada. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura.